dhoksaa du'aa ka'uu isinitti dubbanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos du'uusaa du'aa ka'uusaa gara biyya lafaa dhufuusaa namoonni baay'een gurraa qabduu dhageessaniittu fiilmii garaagaraa laaltanii argitaniittu ta'a. Garuu dhoksaan du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos maaliif? Yesuus Kiristoos maaliif du'e? Yesuus Kiristoos maaliif fannifame? Dhoksaan du'aa ka'uu Kiristoos keessa maaltu jira? Yesuus Kiristoos waggaa 2000 dura du'eera, eeyyee du'eera. Garuu akkamitti du'e? Maaliif du'e? Eenyuuf du'e? Yeroon itti yaadamu obboleessa koo guyyaa isaa to'arra yeroo isaa to'arra kan nuti dhugaa ba'aa jiru kan nuti haasaa jiru waan tokkotu jira. Dhoksaa du'aa ka'uu keessa jira jireenya. Dhoksaa du'aa ka'uu keessa jira mootummaa Waaqayyoo. Dhoksaa du'aa ka'uu keessa jira balballi jannataa. Namni dubbii kana dhaga'etu itti yaadutu siita. Namni waamicha namaayyuu abaluna komatu isheen na komatti jedhee hinaaf baay'een keessanii amma ayyaanatti deemaa irra waan ta'eef iddoo waamicha garaagaraa dhaquudhaaf qophooftu ta'a. Waan baay'eedhaaf karoorsitu ta'a. Inni kaanii ayyaana waan ta'eef soofaa aragashachuu barbaada. Inni kaan firiijii, inni kaan meeshaa garaagaraa. Kottu waan sitti himaan akka waan garaagaraa si barbaachisu. Eeyyee nyaachuun hin barbaachisu. Eeyyee uffachuun hin barbaachisu. Eeyyee dhuguun hin barbaachisu. Gaariidha kun. Garuu lubbuu kee fayyumsi barbaachisa. Lubbuu kee duwwaa gootee foon kee hin quubsin. Kottuu Yesuus jaallata. Du'aa ka'uu keessa dhoksaa jireenyaa jira. Waggaa 2017 dura Yesuus Kiristoos sababii cubbuu ilmaan namaatiif gara biyya lafaa dhufe. Dhiiga isaa dhangalaase. Du'aa ka'uu isaa kanaan immoo nuyis du'a keessa, nuyis abidda barabaraa keessa, anaaf isinis Si'ool keessa baasuudhaaf jireenyichatti gashuudhaaf qomoo hundumaatiif Yihuudii Giriikii isa sana isa kanatu hin jedhin ilmaan namaa adiif gurraacha tokko gochuudhaaf mootummaa Waaqayyootti gashuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Karaan ittiin fayyamu egaa dhiigicha malee hin jiru. Karaan ittiin fayyamu egaa du'aa ka'uu Kiristoos malee hin jiru. Namni du'aa ka'uu Kiristoositti naman jireenya bara baraa keessaa qooda akka hin qabne ija jabinaan isinitti dubban. Akkuma Phaawulos Waaqayyo afaan godhee nu ergateera isinitti akka himnuu fedhu. Yoo dhageessaniif, yoo garaan keessan dhaga'eef, yoo lapheen keessan dhaga'eef gara gooftaatti yoo deebitaniif har'as balballi araaraa banaan. Har'as jireenyi jira. Har'as mootummaa Waaqayyoo jira. Kottu obboleessa naan du'ini. Obbolee koo Waaqayyo si jaallata. Haadha nana Waaqayyo si jaallata. Obboleessa nana Waaqayyo si jaallata. Waan har'aan hin gowwoomfamin. Iddoo tamma jirtu waan atamma keessa jirtu dhugaa sitti fakkaachuu danda'a. Eeyyee sirrii sitti fakkaachuu danda'a. Garuu tokkittii jira dhugaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti Yesuus akka jedhe karichi dhugaan jireenyis an. Anaaniin yoo ta'e malee jecha kanan irra isinii deebi'a. Anaan yoo ta'e malee ammas irraan isinii deebi'a. Anaan yoo ta'e malee dha Yesuus. Anaan yoo ta'e malee jechuudha. Anaan yoo ta'e malee gara jireenya bara baraan dhaqan. Anaan yoo ta'e malee mootummaa Waaqayyoo hin jiru. Anaan yoo ta'e malee jannanni hin jiru. Egaa Yesuus karaa. Yesuus yaala kan jiru karaa miti. Yesuustu dhugaa. Yesuus yaala kan jiru dhugaa miti. Yesuustu jireenya. Yesuus yaala kan jiru jireenya miti. Yesuus malee hin jiru karaa. Hin gowwoomin. Seetanni si goyyamsuu danda'a. Namni si goyyamsuu danda'a. Biyyi lafaa si goyyamsuu danda'a. Hin gowwoomin. Yesuus malee karaan hin jiru. Yesuus malee dhugaan hin jiru. Egaa waan tokko enna guyyaa fuula Waaqayyootti dhiyaannu san guyyaa Kiristoos ulfina isaan deebi'ee dhufu san akkuma gaafa dallaa keessatti dhalate akkuma gaafa nuuf jedheetti tufame akkuma gaafa nuuf jedhee dharrafame har'as tuffatamaa ammas gaafa deebi'ee dhufu arrabsamaa tuuntaan ergamoota Waaqayyootiin ajjabame kumaatamaan ajjabame abiddaan marfamee dhufu gaafa inni deebi'ee dhufu san warri har'a maqaa isaatti amanan fuula isaa dura dhaabachuu danda'u. Gaafa dacheen kun hin maramteedha macaan gaafa lafti kun lafa inni dhaqu iyyuu hin beekamu fuula Waaqayyoo dura ija jabinaan dhaabachuuf har'a mataan jabaati. Kottu gara Yesuus. Yesuus Waaqa jaalalaati. Yesuus Waaqa araaraati. Yesuus Kiristoos isin jaallata. Dhiigi Kiristoos dhiiga fayyisu. Dhiigi Kiristoos dhiiga fayyina. Dhiiga Kiristoos dhiiga cubbuutti fayyisu. Dhiigi Kiristoos dhiiga jireenyatti gashu. Dhiigi Kiristoos dhiiga mootummaa Waaqayyootti ol galchudha. Namni dhiiga Yesuus Kiristoositti naman du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositti naman mootummaa Waaqayyootti hin galu. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos du'uu Yesuus Kiristoositti kan aman jireenya bara baraa qaba. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu ammas irraan deebi'a. Obboloota koo namni gurra qabu haa dhaga'u. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu ammas irraan deebi'a. Obboloota koo ilaa hoolicha Waaqayyoo ilaa isa sii fannifame ilaa isa sii du'e
ilaasa si dhiigalangalaase ilaasa sa qullaa si dhaabate ilaasa harka salama mismaara waraaname ila harka sarka balliseera ila rasuama ila rasio gaasa deebiteen faayita ila rasio qalbii jijjiirrateen faayita ila ras gara saayoo dhufteen faayita Yesuus Kiristoos karaadha dhugaadha jireenya dubbii dhageesseen si faradama dubbii dhageesseen sitti faradamaadha guyyaan faayinaa har'a keessaa Muhammad